Waraanni bilisummaa Oromoo hojii ijaarsa hawaasaaf tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatu itti fufuu beeksise. Waraanni bilisummaa Oromoo duratti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatu qofaan kan beekamu yoo ta'u, yeroo ammaa tarkaanfii fudhatu cinatti ijaarsa uummataa irrattis hojjechaa jiraachuudha kan beekame. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Cibraan Soddombooroo fulbaana 22/2021 Ummata Oromoo Booranaaf Somaalee Mariyaana wal dhabdee dhimma daangaaf shira mootummaa biltiginnaa walitti gungumaa jiran saboota lamaa walitti fide rakkoolee jiru mari'achiisuun araara buusee guutummaa guutuutti furmaata gochuu beekseera. Waraanni bilisummaa Oromoo Cibraan Soddombooroo jiraattota godina Gujii ba'aa aanaa Liibaniif ummata Somaalee Mariyaana ganda dhungoof dheekkaa gidduutti walitti waamuun isin obbolaadha hortee kuushii horsiisee bultoota. Horsiisee bulaan margaa bishaan fedha. Kanattis fayyadamuu kan dandeessan yoo nagaan jiraateedha. Qabeenyi jiru isingaa yoo nagaan waliin itti fayyadamtan. Akkasumas shira mootummaan biltiginnaa wal isin nyaachisuuf isin irratti dalagaa jiru beekuu qabdu jechuun gorsa barbaachisu erga kenneefii booda saboonni lameen yaada dhiyaate fudhachuun araara buusanii gammachuu isaanii ibsachuun gargar galuun beekameera. Waraanni bilisummaa Oromoo gama biraatiin onoota Oromiyaatti tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiruun injifannoo culluqaa galmeessaa jiraachuu beeksisaa jira. Shawaa Kaabaa Salaalee Aanaa Kuyyuutti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa tarkaanfii tibbana fudhataa jiruun waraana mootummaa dhabamaa godhee magaalaa Diinsaa kan Aanaa Kuyyuu keessatti argamtu dhuunfachuu ifoomseera. Akkasumas naannoon Gabra Gurraacha harki caalu harka waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun beekameera. Akka gabaasni waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ona Horroo Guduruu irraa ba'aa jiru agarsiisutti ammoo waraanni mootummaa konkolaataa 10 waraana bilisummaa Oromoo loluuf tibbana gara Horrootti malan dhumanii waraanni konkolaataa 3 qofti hafuu mirkaneessa. Kunis lola torbee kana keessa geggeeffameen ta'uudha kan beekame. Gama waraana booji'amaniin waraanni mootummaa hedduun yeroo ammaa booji'amanii harka waraana bilisummaa Oromoo jiraachuun beekameera. Waraanni mootummaa booji'amaniifis waraanni bilisummaa Oromoo qabiinsa gaarii gochaa fi jiraachuu beeksiseeti jira.